isiniif qabantoonni chaalikoo guyyaa irraa kana barnoota barbaachisaa baay'ee isin ajaa'ibu kan sirriitti isin fayyadu biizinasii wajjin kan wal qabatu barnoota haaraan isiniif qabadheeti dhufe jechuudha. Salphaatti bilbila keessan fayyadamuudhaan doolaara 10 aga 20 guyyaa tokko keessatti karaa itti hojjechuuti dandeessan sitti agarsiisa. Birrii yuutuubii irraa hojjettanii argachuu hin dandeenye addanirraa argachuu ni dandeessu. Baay'ee tokko salphaadha isteeppii isaa jechuudha. Akkamitti akka argattan waa hunda isaayyuu tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Isa dura gaa kanneen chaanaalii koo haaraa taatan Elsaayitii kan jedhamu kun chaanaalii koo haaraa OTS Elsaayi kan jedhu cinatti kan hin banedha waan ta'eef chaanaalii kana irratti wantoota teekinooloojii wal qabatan akkasumas immoo wantoota biizinasii garaagaraa hojii onlaayinii wajjin wal qabatan waa hedduu barnoota isiniif kennuutii danda'an waa baay'ee isiniif qopheesseetiin jira. Subscribe godhaan isiniin jedha. Subscribe gochuu qofaa miti. Mallattoo bilbilaa kana tuquudhaan ol godhaan isiniin jedha. Yeroon viidiyoo isiniif gadhiisu notifiikeeshinii daayirektii akka isin qaqqabu godhadhaan isiniin jedha hordoftootiyya. Egaan akkamitti doolaara arganna kan jedhuu fi baay'ee tokko isteeppii salphaa tokkoon isiniif qabadheetii dhufe. As keessa seentanii viidiyoo waan daawwattanii akkasumas immoo geemii waan taphattanii fi waama isin bashannantanii isin kolfitanii taphattanitti birriin isiniif kaffalama jechuudha. Uumamaa tokko waan isin shakkisiisu waan sobaas miti an ofii kiyyaanaaf kaffalamee waan hin fudhadhee argee waan hin dhibbaaf dhibbatti itti amane qarshii irraa waan argadhe sirriitti kan hojjetuun isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Egaan gara appilikeeshinii kanaa yeroo galtan yookiin immoo subscribe yeroo gootanii seentanitti subscribe jechuun yeroo register taatanitti jechuudha. Yeroo register taatanii gara appilikeeshinii kanaa seentan egaa reedmii kan jettuun jirti. Reedmii kana keessa seentaniillee doolaara tokko kan isiniif kennu kan gochisiisuu danda'u koodiin isiniif ka'a. Koodicha diskiripshinii jalaa akkasumas immoo karaa teelegiraam chaanaalii koo argachuu ni dandeessu. Iskiriinii kanarraa illee fudhattanii irratti barreessuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Viidiyoo immoo addana keessaa yeroo isin daawwattan viidiyoo sekeendii 20-30 yeroo isin ilaaltanitti kooyinii isiniif badhaasu qaba. Kooyinii sana walitti funaannachuu ni dandeessu. Kunoo gubbaa kanarraatu kooyinii keessan yookiin immoo lakkoofsa amma hojjettanii jirtanii addanarraa ilaaltu doolaara hojjettan bakka kanarraa ilaaltu doolaara keessan yoo tuqxan immoo gara kanaa isin fida. Karaan ittiin baafachuu dandeessan immoo baay'ee tokko salphaadha. Peepaalii yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa keessan kaardii siim kaardii keessan irratti bifa kaardii kan isiniif dhufu gochuutii ni dandeessu. Kanaaf wanti gochuun isinirraa eegamu yoo peepaaliin qabdan ta'e lakkoofsa bilbilaa keessanii akka isiniif dhufu gootu kunoo bakka kana al tokkootii miidhagtuu saniin booda lakkoofsa bilbilaa keessan biyya keessa jirtan filachuudhaan siim kaardii keessan isa sirrii bakka kanarra ni galchitu saniin booda kaashaawat gochuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan geemee danarreeran illee xaxafachuudhaan akka isiniif kaffalamu salphaamatti gochuutii ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Yeroo taanu keessaa karaa ittiin birrii as keessaa hedduu argachuutii dandeessanii isinitti nan agarsiisa. Har'aaf karaa itti rejister taatanii fi doolaarii tokko karaa ittiin argattan jalqaba kana isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo namaaf sheerii gootanittis immoo namni akka inni doolaara tokko argatu gochuutii ni dandeessu. Kana qofaa miti ofii keessanis immoo baay'ee irraa fayyadamaatii taatu jechuudha hordoftootiyya. Aappii kana diskiripshin booksii jalaatii buufachuu ni dandeessu. Isteeppiin ittiin banachuutii dandeessan baay'ee tokko salphaadha. Iddoo kanarraatii badhaasa garaagaraa illee ni qaba. Badhaasota kanallee walitti funaannachuudhaan qarshii hedduu irraa argachuu ni dandeessu. Kun akkuma agartan raaflii garaagaraa isiniif kenna. Guyyaa guyyaatti yoo dhuftanii cheekii gootan akka kanatti saantima keessan isiniif funaanchisa jechuudha iddoo kanarraati. Egaan kana fakkaata jechuudha keessoon isaa amma jalqabaa kaasee isteeppiin ittiin bantan baay'ee tokko salphaa waan ta'eef isinitti agarsiisa. Jalqaba akka bantaniin haala kanaatiin isiniif bana. Achi booda iddoo kanarraati continue with Google akkasumas immoo continue with Facebook kan jedhu dhuma kanarratti immoo continue with phone kan jedhu ni jira. Salphaatti keessa seenuudhaaf lakkoofsa bilbilaa keessanii ni dandeessu waan ta'eef continue with phone kan jedhu kana bakka kana ni tuqtu. Continue with phone kan jedhu kana innaa isin tuqxan iddoo kanarraa koodii biyya keessa jirtaniin kana isiniif filata. Isin gaddaruutii ni dandeessu yoo barbaadani. Anama fakkeenyaa fi akka fakkeenyaatti isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef lakkoofsa Ameerikaadhaan banadheen isinitti agarsiisa. Kunooti paste nan godha jechuudha. Saniin booda gaa get verification code kan jedhu kana innaa isin tuqxan akkuma imo irraan Facebook irraa WhatsApp irraan banattanii koodiin isiniif dhufu. Isa kanarraas isiniif dhufe jechuudha koodiin. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Koodiin sun akka inni isiniif dhufu gochuudhaaf egaa kunooti ishee kana akka kana harkisuudhaanitu bakka kanarra ni galchitu jechuudha. Kunooti akkuma agartan saniin booda haala kanaatiin isiniif bana jechuudha. Koodiin isiniif dhufus immoo lakkoofsa bilbilaa keessan irratti dha jechuudha. Amma koodiin koo naaf dhufee jira waan ta'eef koodiin koo meeqa akka ta'e nan ilaala.
4467 jedheeti jira. Egaan 4467 kunooti koodii keessan haala kanaatiin yeroo isin gashitanitti haala kanaan isiniif bana applicationin kuni video kana play ni gootu coinii jalqabaa yookiin badhaasa jalqabaa ni argattu jechuudha. Kunooti akkuma agartanii isheen kuni bakka kana yeroo isheen gin coinii koo jalqabaa naaf kenneeti jira jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf egaa simply dha jechuudha haalli itti fayyadama applicationii kana. Kunooti jalqaba gara kanaa yeroo dhuftanitti viidiyoo akkasiin ilaaltanii fi viidiyoolee hedduu bashannansiisoo isaanii ilaaltu saniin booda isheen kun bakka kana yeroo isheen geessutti kunooti coinii naaf kennu qaba jechuudha. Kunooti walumaan ilaalla. Waaw kuno coinii koo naaf kenneeti jira jechuudha. Coinii argattan kanas immoo rewards kan jedhu kana keessanii seentu jechuudha. Rewards kan jedhu kana keessanii seentanii kunooti bakka kana wantoota kanatu jira jechuudha. Kunooti open yoon jedhee coinii koo jalqabaa 44 naaf kenneeti jira jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin dooraala hojjettan immoo akkasumas immoo coinii keessan bakka kanarraa ilaaltu yeroo dooraalin coinii keessan 10,000 1,000 ta'aatii deemu gara dooraaletti jijjiiraa deemuutiin dandeessu. Kunooti bakka kanarra tuttuquudhaan jechuudha. Dooraala 10 immoo ofiisaatiin isin badhaasuu ni danda'a applicationin kun guyyaa guyyaatti. Kunooti warroonni kun bakka kana yoo isaan guutanii amma kun %5 irreera %26 irreera kun immoo yoonni 20 dhaqee naaf guute dooraala tokko ofiin naaf kenna jechuudha. Amma gaa dooraala tokko karaa ittiin argattan irratti deebina jechuudha. Jalqaba akka applicationii kana keessa seentaniin dooraala tokko argachuudhaaf wanta isiniif agarsiisu gootu jechuudha. Kunooti screen irratti isiniif barreesse kana dhuftaniitu wanti isin gootanii rewards kan jedhu kana bakka kana tuquudhaanitu readme kan jettu gubbaa kanarraa argattu jechuudha. Readme kan jedhu kana keessa seentaniitu koodiin isiniif screen irratti agarsiisaa jiru kana bakka kana keessatti ni guuttu jechuudha. Ni barreessitanii guuttu. Kanaachi immoo telegram channel kooraallee argachuu ni dandeessu. Description box irraa argachuu ni dandeessu koodii kana. Koodii kana yoo isin guuttanii dooraalii tokko isiniif kaashii kenna jechuudha. Yoo isiniif kennuu dide immoo kunooti bakka kanarra tuquudhaanitu akka inni isiniif kennu gochuu ni dandeessu jechuudha. Direct ofiisaaniitu bakka kanarra isiniif fida. Egaan haala kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha. Applicationin kun salphaadha keessoon isaa. Egaan wanta isin rakkisu immoo komentii irratti na gaafadha. Keessa isaa guyyaa tokko gidduutti birrii baay'ee karaa itti argattan siistemii garaagaraa waan jiranii fi isa isinitti agarsiisa yeroo itti aanu keessatti. Egaan isin jaalladha isin kabajaa viidiyoon kun kana caalaa kan isin ittiin dheeranneef addaan kutee yeroo itti aanu deebinee